Harkafuun akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa guyyaa Roolinsinitti na waliin tura. Taphoonni liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiidaa magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti gaggeeffamee ooleera. Wiixataa irraa ganama sa'aatii 5tti Gaawoo qeebbeen Jiituu waliin tapha taasiseen Jiituun galchii 1-2 dursaa boqonnaaf ba'uun tapha boqonnaa deebiitiinis galchii 1 qixaan qabxii qoodataniiru. Mafufoon waaree booda sa'aatii 7 irratti Baabbichaa fi bulchiinsa magaalaa Dambii gidduutti tapha gaggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa boodaan Baabbichaan galchii 1-2 Dambii injifateera. Ukkeen ammoo Gudar waliin sa'aatii 9 irratti morkii geggeesseen galchii 1-2 Ukkeen dursaa boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa boodaan immoo kilabiin bulchiinsa magaalaa Ukkee galchii 3-2 Gudariin injifateera. Haaluma wal fakkaatuun taphoonni liigii gadaa umurii 17 gadii dhiirota Amboo Golfiifaatti gaggeeffameera. Sa'aatii 2 walakkaa irratti Gloobaal Jimmaa fi Amboo Duwwaa 4 gidduutti tapha gaggeeffameen Gloobaal Jimmaan galchii 4-1 Amboo Duwwaa 4 injifachuun xumuraaf qaqqabeera. Tuma fufuun sa'aatii 4 irratti immoo Wallaggaa fi Baatuu Dambal gidduutti tapha gaggeeffameen Wallaggaan galchii 1-2 Baatuu Dambaliin injifachuun xumuraaf qaqqabeera. Kanumaan wal qabatee taphoonni nuusaa xumuraa liigii gadaa umurii 17 gadii Ramaddii Sulultaa guyyaa irraa gaggeeffameera. Taphoonni gatanii darbuu waaree booda sa'aatii 7 walakkaa irratti Gada Basaasaa fi Dodolaan Himii gidduutti gaggeeffameen gareen guddattoota kubbaa miilaa Gada Basaasaa galchii 4-2 Dodolaan Himii injifachuun walakkaa xumuraaf darbaniiru. Sa'aatii 9 irratti immoo Inistitiitiin Daraartuu Tulluu fi Adaabbaa gidduutti tapha gaggeeffameen gareen kubbaa miilaa Akaadaamii Daraartuu Tulluu liigii gadaa umurii 17 gadii galchii 2-1 Adaabbaa injifachuun walakkaa xumuraaf darbaniiru. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Finfinneerra.